Lola Aanolee. Seenaan waa'ee lola Aanolee maal jedha? Weerarri Arsii irratti eegalame lola Calanqoo dura kan jalqabame ta'ullee kan xumurame garuu Caalii Calanqoo booda. Weerarri kan jalqabame bara 1881tti Minilik Arsii garboomfachuuf lola waggaa 6 adeemsiseen Oromoota 100,000 ta'an akka fixe seenaan ni dubbata. Lola fulbaana 6 bara 1886 taasifame qofaan Oromoonni 12,000 ta'an akka wareegaman. Akkasuma diinni uummata Oromoo Minilik uummata lolaan cabsuu dadhabnaan dhibee gifiraa yookaan smallpox jedhamu uffatatti gochuudhaan biyya keessaa akka facaase seenaan ni hima. Loonni isaaniillee dhukkuba biyya Oromoo hin jirreen akka qabaman gochuuf biyya keessa facaasee erga dhibeen namaaf loon mancaaste booda uummata laafe humna waraanaatiin irraane. Oromoo Arsii weeraruu ka'ee gale jidduu muddee bara 1881tti. Waggoota 1881 hanga 1887 kana gidduutti lola gurguddoo 6 adeemsise. Lolli maayii yookaan ka xumuraa kan Minilik Oromoo Arsii irratti gaggeesse Raas Dargee Haayilee Sillaaseetiin yookaan Abbeera Minilikiin durfame. Bakki lolli kun itti gaggeeffame Azuulee jedhama. Bakka Azuulee jedhamu kanatti humni abbaa irree Minilik mirga argate kan mo'e yoo ta'u garuu Oromoo Arsii guyyaa sana irraa kaasee mirga abbaa biyyummaa dhabe. Seenaa Oromoo waa'ee seenaa Aanolee kana beektu? Aanoleen siidaawwan yaadannoo Oromoota gita bittaa dura dhaabachuun yeroo garaagaraatti wareegamaniif ijaaraman keessaa isa tokkodha. Siidaa Aanolee ilaalchisee waan beekuu barbaaddan 5 akka armaan gaditti taa'eera. Isaanis tokko siidaan Aanolee eessatti argama kan jedhu. Siidaan Aanolee godina Arsii magaalaa Itaayyaa irraa gara harka mirgaatti kiiloomeetira 10 irratti argama. Qorataa fi barsiisaan seeraa kaadhimamaa Dr. Birratuu Qana'ii iddoon kun bakka waraanni Minilik Oromoota walitti qabee warra dhiiraa harka mirgaa warra dubartootaa immoo harma mirgaa itti muredha. Oromoon gita bittaa ofirraa qolachuudhaaf qabsoo waggoota hedduuf taasise keessatti Oromoonni Shawaa, Walloo, Arsiin adda durummaan heeramu. Bakki siidaan Aanolee kun itti argamu ammoo bakka Oromoon Arsii waraana Minilikiif gita bittaa yeroo sana dura dhaabbatee gatii baasaa turedha. Barruu The Journal of Oromo Study jedhu keessatti Abbaas Haajii mormii jabaa Oromoon Arsii waraana mootonni Shawaa bara 1881 hanga 1886tti taasisan duraa fi duubaan barreessaniiru. Abbaas waraana Minilik kaabaa gara kibbaatti taasise keessaa Aanoleen bakka seenaan yaadatu ta'uusaa ibsaniiru. Lammaffaa Aanoleen bakka Minilik itti jibbaate yookaan xiqqoof miliqeedha. Obbo Birratuun akka jedhanitti Oromoon Arsii waraana nafxanyaa ofirraa ittisuu keessatti keessumaa bara 1881 hanga 1886 lola gurguddaa taasisan. Minilik yeroo garaagaraatti lola gurguddaa marsaa 6 gara Arsiitti taasisee ture. Arsii qabachuu dadhabee aarsaa guddaa itti kafale. Minilik ofiidhuma isaa iyyuu nagaarita yookaan dibbeen irraa fudhatamee baqatee hanga Mojootti ari'anii xiqqoo lubbuudhaan jalaa miliqe jedha seenaan kun. Obbo Birratuuf duula kaabarraa gara kibbaatti sirna nafxanyaa taasisaa ture keessatti mormiin guddaan kan isaan mudate Arsii irratti. Minilik wayita sanitti meeshaa ammayyaa bittaa fi deeggarsaan Awurooppaa irraa argatu olaantummaa qabaatus Arsiin akka adda waraana biraatti salphaatti hin jilbiifanneef ture. Keessumaayyuu naannoo Azuulee jedhamutti Oromoonni mormii cimaa taasisaniin waraanni Minilik namoota hedduu 12,000 ta'an ajjeesuu ragaan ni agarsiisa jedhan. Abbaas Haajiis akka jedhanitti bara 1889tti mootii ta'uu isaatiin dura duulawwan taasise hunda keessaa Minilik kan Arsiitti taasise hunda caalaa hamaa fi dhiiga hedduu kan dhangalaase. Lafa bal'aa sana qabachuuf bara 1882 hanga 1887tti duula marsaa 6 gaggeesseera jedhan barreessaan seenaa kun. Sadaffaa waraanni Minilik uummata Arsii kana waan nuuf hin ciisan jedhanii sodaataniif bara 1886 Aanolee irratti namoota irraa harkaa fi harma muran jedhu Obbo Birratuun. Qorattoonni seenaa akka himanitti uummanni Arsii sirna gadaa jalatti gurmaa'ee ofirraa ittisuu yaalus meeshaa hidhatanii turan kan Minilikiin hin girtu. Biyyi Faransaayis meeshaa Minilikiin kan deeggaraa turan keessaa tokko turte. Humna Arsii isa duraa dhaabatee kana cabsuuf Minilik meeshaa ammayyaa qofa hin turre kan itti fayyadame. Namoota jilchuudhaaf harkaa fi harma muruun tooftaa tokko ture. Barreessaan seenaa lammii Faransi Maarshaal D. Saalvaayik jedhamu ragaa harkaa fi harma muraa hanga tokko ol kaa'uu danda'uu isaas ni dubbata.
obbo Birratuun. Barreessaan kun kitaaba bara 1901 barreesse keessatti lola aanoleetti waggoota 15 booda jechuun namoota harki murame ijaan argeeti. Hojii jiiltuu kana carraa uummanni yeroo aanoleetti walitti qabamuu argachuutu ture. Akka ragaaleen ibsanitti yeroon isaa aanolee irratti guyyaa sirni baallee dabarsuu gaggeeffamudha. Ba'aa gadaa robalee fi seensa gadaa birmajjii ture. Warroonni aangoo dabarsaniif fudhatan akkaataa seera tumaa odaa roobatiin gootni 29 bakka kanatti akka walitti qabaman godhe. Meelikii fi suuftonni isaa ammoo guyyaa kana karaa lamaan foonaa uummata itti fixan ijaarrataniiru. Isaan keessaa inni tokko karaa namni seenu harkaa fi harma itti muraa turan. Arsiin lammata akka inni mataasaa ol hin qabanneef qorqalbii isaa cabsuuf kana godhan. Harkaa fi harma irraa muranis morma isaaniitti fannisanii akka isaan qabatanii hawaasa keessa deeman taasisan. Sanas Arsiin argee jiilee lammata mormee akka jala dhaabachuu hin dandeenye haamilee cabsan jechuun ibsu obbo Birratuun. Afuraffaa siidaan aanolee maaliif ijaarame? Maal immoo ibsa? Maalummaa saba tokkoo isa har'aa beekuuf kan darbe qorachuun barbaachisaa ta'a jedhu obbo Birratuun. Seenaa Oromoo keessa darbe qoratanii yaadachuun kan har'aa cimsachuuf baay'ee barbaachisaadha. Yaadannoo wareeggamtoota aanolees kanuma dhugoomsa. Dizaayinii fi ijaarsi siidaa aanolee kun gochi badii gita bittaa sirna nafxanyaa uummata Oromoo irratti raawwatame akkaataa fi bakkaan kan ibsudha. Kaayyoon isaa inni guddaan gochi badii akkasii kun akka hin dabalamnee fi dhaloonni dhufu akka irraa baratu gochuudha. Akka isaan ibsanitti dhaloonni waan uumamee ture kana irraa barachuu qofa osoo hin taane wanti raawwatame sun beekamtii yoo kennameef dhaloonni akka nagaa uuman taasisa. Biyya kana keessatti nagaa buusuuf gahee qaba. Sababni isaa warra biyyaaf uummataaf du'aniif beekamtii kennuun biyyi kun akka isheen nagaa taatu gargaara. Namoonni dhiigniif lafeen abbootiin keenyaa beekamtii argateera. Gatiin kanfalamee fi miidhaan nurra ga'e mul'ateera jedhanii boqonnaa sammuu argatu. Uummanni mallattoo keenya jedha. Gara nagaa buusuttis deebi'a. Gara lixa biiftuu garagalee awwaala irratti harki mirgaa harma ofirratti qabatee dhaabatee yaadannoo wareeggamtoota mallattoo gocha diddaa garbummaatiif tokkummaa. Shanaffaa siidaa aanolee irratti gaafiin eenyunii fi maaliif ka'a? Siidaan aanolee dhaabbachuu ilaalchisee ejjennoo lama wal faallessantu jira. Gareen siidaan aanolee dhaabbachuu mormura darbanii akka diigamuufillee yeroo garaagaraa duula gaggeessan warra olaantummaa sirna nafxanyaa deeggaranii jedhu obbo Birratuu Qana'ii. Akka warri morman jedhanitti ta'e jedhamee saba Oromoo fi Amaara walitti buusuudhaaf jedhameeti malee waan dhugaa uumameef miti siidaan kun. Gareen lammaffaa ammoo siidaan aanolee yaadannoo yakka gita bittaa nafxanyaa dura dhaabachuuf aarsaa kafalamee jedhanii fudhatu. Akka obbo Birratuun ibsanitti maaliif siidaan kun dhaabbata jedhanii warra bo'antu rakkoo biyya kanaatti uumaa jira. Yakka bara sana raawwatame caalaa kan hammaataa ta'u kan isaan yeroo ammaa maaliif namoota gocha suukaneessan dhuman sanaaf yaadannoon ta'aadha jedhu obbo Birratuun. Miidhaan ture beekamtii dhoowwachuun yookaan haaluun biyya balaa irra buusa malee furmaata hin ta'u. Arsiin erga siidaan kun achitti dhaabatee booda Amaara tokkoyyuu hin tuqne. Kanaaf siidaan aanolee kana irratti maqaballeessin yookaan aarsaan bara sana kaffalame wanti busheessu yoo dhufe uummata dheekkamsiisa jedhanii amanu. Gochi akkasii hin raawwatamne uummata walitti buusuudhaaf yaadameeti jechuun ijaaramuu siidaa aanolee kana kan morman namoota baay'eetu jiru. Akka obbo Birratuun jedhanitti warra abbootiin isaanii harkaa fi harma muran caalaa kan nama madeessaa jiran warra siidaan aanolee maaliif ijaarame jedhanidha. Isaan kun gocha isaanii kanarraa of qusachuu qabu. Egaa ansinii qabanne guyyaa har'aatiif akkana fakkaata. Yeroo biraa seenaa biraatiin akka wal agarruuf YouTube kana subscribe gochuudhaan viidiyoo kana immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf like gochuun dagatina. Yeroo gaarii qabaadhaa.